Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Barumsa har'a kan waliin ilaallu Gilgala 4.2 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Gaaffii tokkoffaan maxxantuun lakkoofsa ibsamoota aljebiraa armaan gadii ibsi jedha. Maxxantuunsaa tokkoon tokkoon ibsina jechuudha. Haadhaa hanga faa jiran kana maxxantuunsaa yoo ibsinu maxxantuun kana maal ta'a? Maxxantuun termii kana maal ta'a? 3 ta'a. Kan isa kanaa 3, kan isa kanaa -8, -8 kan isa kanaa meeqanne -8 kan isa kanaa immoo meeqa ta'a? -2 irra 7 ta'a. Kan isa kanaa immoo -5 irra 9 ta'a. Kan isa kanaa immoo 1 ta'a. Kan kanaa immoo maal ta'a? Matuma isaa ta'a. Matuma isaa 9 ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan termoota kana keessaa termii tarreessi. Termoota kanatu nuu kennameeti jira. Termii as keessa jiran tarreessina jechuudha. Gaaffii lammaffaan termoota as keessaa jechuudha. Keessa jiran tarreessi. Termoota as keessa jiran yeroo tarreessinu 5 the power of power 3. 5 power 3 kan biroo eenyudha? -15 taadha. Kan biroo eenyudha? 21 isaan kana jechuudha termiinsaa. Isaan kana yeroo tarreessitan 21. Gaaffii sadaffaan hirmaattota 35 ta'aa fi 15 ta'aa paaworii 3 barbaadi. Hirmaattota waliin isaanii tarreessi. Hirmaattota walii isaanii tarreessi. Hirmaata walii guddicha isaanii barbaadi. Hirmaattota kan 35 yoo ilaallu 35 hirmaataan isaa eenyudha? 35 ta'a jechuudha. Hirmaataan isaa yeroo tarreessinu hirmaataa isaa 35 ta'a. Matuma isaa 35 ta'adha jechuudha. Hirmaataa isaati. Kan 15 yoo 15 ta'a. 15 ta'a. Paaworii 3. Hirmaataa isaa yoo barreessitan kana maal ta'a? 15 xaa paaworii 3 xaa jechuudha. Kan biroo immoo xaa paaworii meeqaati? Paaworii 2. Kan biroo eenyudha? Matuma isaa jechuudha. 15 xaa paaworii 3. Fakkeenyaaf inni kun akkamitti ta'e kan jedhu mee haa ilaallu. 15 xaa paaworii 3 irra xaa iskeerii kana yeroo hirtan meeqa ta'a? Meeqa argattu? 15 xaa argattu jechuudha. 15 xaa argattu. Xaadhaaf yoo hirtanu xaadhaaf yoo hirtan immoo meeqa ta'a? 15 xaa paaworii 2 ta'a. Kanaafuu isaan kana ta'a jechuudha. Warreen amma tarreessine kana. 15 xaa paaworii 3 xaa paaworii 2 fi matuma isaa 15 xaa paaworii 3 jechuudha. Hirmaattota walii isaanii tarreessi. Hirmaattota waliin isaanii maal ta'a? Kan 35 xaa fi 15 xaa paaworii 3 kan jedhu kana maal ta'a? Hirmaata walii isaanii tokko 5 tokko xaadha. Isaan kana jechuudha 5 fi xaadha. Hirmaata walii guddichaa isaanii immoo meeqadha? Hirmaata walii guddichaa isaanii meeqa ta'a? 5 ta'a. 5. Arfaffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa ibsama aljebiraa kan ta'e adda baasi. Kan ibsama aljebiraa ta'e adda baasna asirratti. Kun ibsama aljebiraati. Kunillee
kunillee jechuudha. Akkasuma kunillee ibsa aljebraati asitti. Kana jechuun xaa iskeerii ida'uu meeqaati jechuudha. Xaa yaa jechuudha. Kun immoo ibsa aljebraati. Kanaafuu ibsa aljebraati kunis. Faarra kan jiru yoo ilaaltan hima walqixaati kuni. Hima walqixaa kana yoo furtan yoo ilaaltan jechuudha. Xaa ida'uu 10 walqixaa xaa hir'isuu 10 jedha. Kana yoo warra wal fakkaatu walitti dabarsan tarmoota wal fakkaatan xaa hir'isuu xaa ta'a. Maaliif xaashiin kun as yeroo dabarsan mallattoo walqixaatiin gamanatti negatiivaan darbaa jechuudha. Walqixa negatiiva 10 inni kun maal ta'a? 10 asii poozitiiva negatiivaan as darba jechuudha. Negatiiva 10 jettuun 0 ta'a inni kun wal balleessa. Walqixa negatiiva 20. 0 walqixa negatiiva 20 faana walqixa miti jechuudha. Kun ta'uu hin danda'u. Achirra kan jiru immoo kun hima walqixaati. Akkuma ilaaltan. Kunis ibsa aljebraati. Achirra kan jiru immoo kun hima walqixaati. Akkuma ilaaltan. Gaaffii 5ffaan cimdoolii tarmoota armaan gadii kennaman keessaa kanneen wal fakkaataa ta'anii fi hin ta'in adda baasii. Tarmoota wal fakkaatoo ta'anii fi kan wal fakkaatoo hin ta'in adda baafna jechuudha. Asirratti arra kan jiru tarmoota wal fakkaatoodha. Maaliif akaakuuwwan jijjiiramaa isaa wal fakkaataa akkasumallee ekspoonentiin isaa wal qixaadha. Asirra ilaaltan baan wal fakkaatoo miti. Tarmoota wal fakkaatoo miti. Maaliif ekspoonentiin isaa wal qixa miti. Paan asitti meeqadha? Paan asitti 3 ekspoonentii isaa asittoo ekspoonentii isaa 2. Asitti immoo qaan 2 asitti immoo 3. Kanaafuu ekspoonentii isaa wal qixa miti. Caarra kan jiru immoo maanni wal fakkaatoodha. Ekspoonentii isaas wal qixa akaakuun jijjiiramaa isaa wal fakkaata. Daarra kan jiru ekspoonentii isaa wal qixa miti. Ekspoonentii isaa wal qixa miti. Kanaafuu wal fakkaatoo miti jechuudha. Ja'affaarra kan jiru immoo ibsamoota aljebiraa armaan gadii keessaa kanneen tarmii tokkee, tarmii lamee yookiin tarmii 3 ta'anii fi hin ta'in adda baasii. Tarmii tokkee kan ta'an ilaalaa lamee 3 jennee adda baafna jechuudha. Asirratti kan nuu kennaman. Kun maal jennaan tarmii tokkeedha. Aarra kan jiru, baarra kan jiru tarmii lameedha. Caarra kan jiru tarmii 3dha. Daarra kan jiru tarmii 3dha innis. Dheerra kan jiru immoo maanni kana maal gootu asicha baay'iftu. Asicha yeroo baay'iftan xaa iskeerii ida'uu xaa yaa ta'a. Xaa yaa ta'a. Kanaafuu kun tarmii meeqa? Tarmii lameedha. Kanaafuu kun tarmii meeqa? Tarmii lameedha ishiin kun. Kunoo tarmii lameedha kunillee. Gaarra kan jiru immoo tarmii tokkes miti, tarmii lamees miti, tarmii 3s miti. Kun tarmii meeqa qaba? Tarmii 4 qaba akkuma asirratti argitan. Egaa viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo taanuun 4.2 himoota walqixaa sararaawwaa jijjiiramaa tokko furuu kan jedhu waliin ilaallaa. Bakka gaaffii isinitti ta'etti haga amma baranne kana keessatti jechuudha. Koomentii jalatti na barreessu hin dagatiin ani isiniin jedha. Nagaan naa tura.